Har'ammoo qimamochiin mana madaamii akkanatti dhufanii kan dhugaa dubbachuuf akkuma carraa seenetanii yeroo viidiyoo kana argee hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii yuutuubii kanatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'eetu jecha. Egaa ijoolleen keenya namoota hunda osoo hin taane namoonni kaayyoo qabdan qofti viidiyoo kana dhaggeeffatanii laayik sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa namni tokko gaafa biyya ofiitirraa ba'u dhugaa dubbachuu fi yaa taphatanii garuu immoo maalidha akka jedhee beektu. Ijoollee baay'een gaafa nani waa tokko dubbadhu dhugaa isinitti hin fakkaatu yookiin immoo waan sobaa hin sobdaa ejjatti argitee kan jedhan hin jiru ijoolleen tokko yaa ta'u malee immoo ani sobus wanti kun sirrii miti beektanii. Amma fakkeenyaaf kaameraan gaafa jiraatu mucayyoo tana maal gooti seetanii dhugaa dubbachuuf reefu kan dhufte. Yeroo dhuftu kana Joordaaniidha hin beektu. Joordaaniidha kan dhufte. Yeroo dhuftu kanatti isheen osoo hin beekin odoo hin beekin kaameraan hin jira jechuudha. Akka dubbatanitti isheen illee himatteetii turte jechuudha. Namni biraa immoo ijoolleen biraa akka irraa fakkeenya fudhataniidha fi mucayyoo har'a biyya keenyarraa gaafa dhufnu akka duraa san qarshii xiqqoodha hin dhufan. Akka laayyettis biyya keenya san keessaa hin ba'an ni beektu. Garuu immoo yeroo dhuftan kana carraa kanatti fayyadamtanii hojii keessan gadi jettanii gaafa hojjettan siniif wayya. Amma dhugaa dubbachuuf yantuun haadha daa'imaati. Daa'ima ishii gatteeti kan dhufte. Garuu daa'ima san gattee dhufuun ishii akka jijjiiramte yookiin immoo bakka jijjiirama argattee taphachuun sa'aatiin akka nama jalaa deemuuf waan tokko gochuun garuu gaariidha. Garuu immoo qullaa keessan nama miliyoonni miiqaan sin daawwatu yookiin immoo sin argu miidiyaa gubbaarratti yookiin qullaadha akkanatti dhufu. Ati amma tidaarii qabdi. Tidaarii ishiisan maaliif diigdi? Ijoolleen tokko tidaarii isaanii kan diiganiif balaa tiktookii kanaati irratti jechuudha. Maal sin fayyada? Warreen tidaarii qabdanii tidaarii keessan qabadhaa seeran ta'a. Akka nama kamiitti yoo haasoftan tiktookiin ani osoo dhugaa dubbachuuf fooloo guddaa qabaattanii too irratti abbaa warraa keessaniif yookiin immoo tidaarii keessanii diigdanii rakkoo hin qabu. Garuu immoo reefu dhufanii too tiktookii banatanii akka waan dhugaa dubbachuuf namni takka lama arguu qofatti kan hojjetanii jechuudha. Yookiin immoo ofii isaaniitii viidiyoo bilbila isaanii keessatti ofii isaaniif ilaalan qofa itti fakkaata jechuudha. Namni baay'inaan akka ilaalu yookiin immoo ishee daawwatee isheetti kolfu yookiin immoo qubatti qabu hin beektu isheen beektanii. Kanaafiyyuu warreen tiktookii haala isaa hin beekne yookiin immoo akkam akka ta'e osoo hin beekin yookiin tasa poostii gootee laata jedheetiin irra deddeebi'ee dhaggeeffadha dhugaa dubbachuuf. Garuu immoo tasa odoo hin taane beekatumaaf gizee 5-6 viidiyoo tokkicha kan lakkisteedha jechuudha. Garuu immoo osoo hin beekin waan tokkotti seentaniitu sin jalaa bada. Maaliif waan gaarii gaafa haasofte waan adda addaa haasofte akkasitti guddachuu ni dandeessa. Garuu immoo qullaa kee gaafa gara miidiyaa kanarratti ati kanaafuu namoota meeqatu tidaarii ofii diigee waa'ee miidiyaa kanaa waa'ee tiktookii kanaa irratti. Kanaafiyyuu waan akkanatti irraa fagaadhaa. Waan hin taane dhugaa dubbachuuf waan nama saalfachiisu hin hojjetina miidiyaa kanarratti jechuudha. Miidiyaan nama miliyoona meeqatu isin ilaala? Nama tokko lamatu isin ilaalees. Garuu namoonni tokko taphachuudhaaf kolfu waan nama kufalchiisu yeroo immoo qullaa kee baatee waan hin taane viidiyoo adda addaa gaafa hojjettu suma birattuyyuu saalfachuu saalfin akkamitti dhaba? Haadha daa'imaa taatee baala tidaarii taatee har'a gad deebitee gaafa miidiyaa irratti dhugaa sheemii guddaadha. Kanaafiyyuu bakka kaayyoo biyyaa baateef san hin dagatinii hojjedhu gadi jedhee hojjedhu daa'ima keessatti nagaan gali. Namoota meeqatu dhugaa dubbachuuf tidaarii ofii diigaa jira. Balaa miidiyaa kanaatiin namoota meeqa tiktookii irra bakka namoonni hojii hin qabne amma ijoolleen hojii hin qabne hojiin ittiin baay'anne gara tiktookii kanarratti bakka namoota meeqa hiriyoota kiyyaa namoota meeqan beekaa jechuudha. Garuu immoo kun waan boruu si fayyadu osoo hin taane waan boruu itti haftu osoo hin taane kan si fayyadu maalinni tidaarii keeti. Irra shamarran dubartiin takka gaafa nagaumaan abbaa warraa isheetirraa baate innis gara biraa isheenis gara biraa jechuudha. Walitti deebi'uun hin jiru. Bara akkanaa keessa jirra jechuudha. Kanaafuu namni biraa immoo namoonni biraa maal sinirraa baratu? Sin gaafa tidaarii keessan diigdan homaa sinirraa hin baratan. Tidaarii diiguus odoo hin taane immoo kalee hojiidhaaf dhufte har'a deebitee galtu maal sitti fakkaata? Qabeenya baastee dhufte san
ittiin odoo hojjettee ittiin oduu suuqii tokko banante sii wayya. Kanaaf har'as immoo dhuftee mataa gadi qabattee akka nuyi hojjennee bira dabarratti hojjechuu qabdu gadi jettanii jechuudha. Madaamiin akkana gootee sobaanis immoo ijoolleen tokko maal jedhu nu dabaddabdee maal nu goote odoo maan godhin bee dhugaa dubbachuuf gadi jedhaa hojjedha. Gizee sin qocca'uutu jira dhugaan siniin jedhaa maal nuun jetti jedhaa naamanaa dhugaa dubbachuuf gizee sin qocca'uutu jira jechuudha. Yeroon taa'ee nama eegu yeroo kanatti fayyadamtanii yeroo keessanitti fayyadamtanii gaafa hin hojjenne gadi jettanii hin hojjenne mana lakkaa'uu qofti homaa nama fayyadu akka namni hojjetetti gadi jettanii mataa gadi qabattanii hojjechuu qabdu jechuudha. Rukutamanii maal jedhanii harka isaanii ciccitee kan hojjetutu jira. Kanaafuu akkasitti gadi jettee gaafa hojjette waa hundumtuyyuu siif milkaa'a siif darbitillee. Har'a garuu miidiyaa roolii gadi kaattee maal taate ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf tidaare isaaniitti hin golle ree qarshii isaaniitti hin gorree maal godhu biyya arabaatti hafanii namoota meeqatarraa sigaaraa xuuxaa jira jechuudha. Akkana nama gooti. Kanaaf tidaarii nama diigdi miidiyaan yeroo miidiyaa irratti saatii qabdu hunda dabarsite jechuudha. Kanaafuyyuu oofsi wallaalchisti. Keessattuyyuu tiiktookiin tuni seexana. Dhugaasiniin jedhaan. Amma barbaadde hiriyoota kee wajjiniin taphadhu kolfi. Garuu yeroo hundaa achirratti ashkaabbatta yoo ta'e hin taatu. Dhuguma isiniin jedhaan. Maaliif waanan ijoollee baay'ee argeefan asirratti baqa. Namni beektu miti gaafa durriyyee wajjiniin oolan akkasuma ta'u. Namni amma fardi collee wajjiniin oole hin collooma akkuma jedhan. Kan harree wajjin oolan immoo akkasumatti harree ta'aa jiru. Mammaaksa jedhaa jechuudha kana. Isinii galee. Kanaafuyyuu akkas hin ta'inaa. Sirriitti hojiidhaaf kan biyyaafaa ta'u waan ta'eef hojjettanii of jijjiiruudhaaf jijjiiramaa hojjedhaa. Namoota tokko mee ilaala ijoollee tokko ijoollee man dhugaa dubbachuuf biqaa baay'ee ajaa'ibsiifattu mee ijoollee dhugaa namoota mana ijaarratanii makiinallee bitatanii maal jedhanii biyya mormaa kanatti maal ta'anii ija xiqqaa guddaa ittiin garafamanii maal jedhanii isaanirraa gadi jedhanii nama hojjete. Har'a biyya keessatti waa meeqa hojjete suuqii banatee galee suuqii isaa mana isaa keessa taa'aa jira jechuudha. Namni gadi jedhee hojjete. Namni immoo mana lakkaa'u yoomiyyuu hin milkaa'u. Kanaafiyyuu gadi jettanii manuma tokkicha haala qabattanii amala tolfattanii gaafa teessan garuu immoo sunis akkasumatti milkaa'uu dandeessu. Ilmoo keessan itti galuu dandeessu. Siluma jireenya addunyaa tun guutuu didduufillee gadi jennee gadi jettanii hojjechuu qabdu isiniin jedha. Akkasii ijoolleen tokko waan biraati kan hojjetanii. Kanaafiyyuu gadi jettanii hojjechuu qabdu milkaa'ina hoo barbaaddanii. Yeroo hunda waggaa dheeraa kaddamuma madaamii taatu osoo hin taane isinillee madaamii ta'uu qabdu. Beektanii dhibee guutuu waggaa 10 kan hojjetanii hin jiru argitu miti. Isaan namoota beektanii kaayyoo hin qabne maal godhu qarshii san dhugaa dubbachuuf namni waggaa 12 waggaa 15 waggaa meeqayyuu hojjetee hin jira. Garuu kan hin milkoofnetu jira. Isin immoo isa laaltanii namni immoo waggaa 4 waggaa 5 keessatti mana ijaarratee milkaa'ee galutu jira. Biyya ofii keessatti hojjetachaa jirtu jira. Maaliif ni beektu kaa. Amalli namaa addumaanii namni gajjedhee hojjetate ni milkaa'a. Namni immoo akkanumatti simbiloo achiis ba'ee akkasuma duubatti nama hambistii. Kanaafiyyuu gadi jennee hojjetachuu qabnaa isiniin jedha obboloota kooyi. Namoonni akkasiiti. Kanaaf gadi jettanii hojjechuun barbaachisaadha isiniin jedha. Egaa hundumti keessanuyyuu viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Isin fayyada dhugaa dubbachuuf. Har'aani kanaaf namni milkaa'uu barbaadan namni jireenyi kiyya itti fufee jireenya kiyya milkeessuu barbaada warreen jettanii gadi jettanii hojjettu. Har'a miidiyaa hoonan jedhu akka baluutittan sirbaan mormanaan jal'isaa akkuma jedhan sanii. Kanaaf wantoota salphina wantoota wanta hin taane
miidiyaa gubbaarratti hojjechuun sheemidha. Maatiin keetu yoo arge maal siin jedhaa? Akkasumas immoo hiriyoonni kee, namoonni biyya kee yoo si arge dhugaa dubbachuuf hin xiqqaattaa beektee. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya wanta akkanaa hojjettanii bilisa irraa of qusannoo godhaa, irraa of eeggannoo godhaa. Waan hin taane miidiyaa kanarratti hin fidinaa, hin hojjetinaa illee yoo barbaadde haasa'ii kolfi. Akkasii turtii gaarii qabaadha.